Hello, jirra jirtu hordoftoonni chaanalii koo akkam jirtu marrammoo gaaffii keessan irraa kaanee human resource management yookaan immoo humna namaa koorsii jedhamu osoo nuuf qopheeffattee bareedadha. Gaaffii ilaalleerra gaaffiin kee baay'ee bareedadha garuu tiyoorootikaalii maateriyaal isaanii barbaannaa waan naan jettaniif har'a chapter 1 of human resource management barattoota business management akkasumas marketing management fi kanneen kana fakkaatan dhaaf qopheessinee dhufneerra. Kanaaf chaanalii kanaaf warroota haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa viidiyoon keenya yoo isinitti tole ta'e like gochuuf comment gochuun hin dagatamu. Kallattimaan gara lecture keenyatti deemna jechuudha. So this human resource management with course code MGMT 181 is very important in every sector, especially whether it is manufacturing sector, service sectors, or any department can need this HRM because it is mainly concerned with what human resource or human being. Because dhaabbanni kun nama wajjin relate ta'a jechuudha. Kanaaf dhaabbata kamiyyuu keessa yoo deemtan manufacturing industry haa ta'u, service industry haa ta'u nama barbaada jechuudha. Humna namaa ni barbaada. Dipaartimentiin humna namaa irratti hojjetu kanaan immoo human resource management jennaan jechuudha. So the course have almost around 10 chapters. Chapterii gara 10 qaba. Chapteriin tokkoffaan almost introduction part of HRM jedhama. Inni HRM jechuun kan jedhu overview of HRM. Chapter 2 environment, naannoon HRM kun maal fakkaata, naannoo keessaa fi naannoo alaa jechuudhaan internal external environment jechuudhaan ilaalla. Chapter 3 job analysis and HR planning. Job analysis inni HR planning planning karoora baasu laata warri human resource kuni karoora baasu HR planning kun erga job analysis godhan booda yookaan sakatta'iinsa hojii erga taasisan booda HR planning qabu. Chapter 4 recruitment and selection. Yes, dhaabbanni tokko humna namaa barbaade yookaan nama hojii tokko hojjetu barbaade yoo ta'e eessa argatare vaakansii baasee ta'uu danda'a, recommendationiitiin ta'uu danda'a. Recruit godha sana booda immoo kan isaaf barbaachisu select godha. Kanaaf chapter 4 irratti recruitment and selection ilaala. Chapter 5 training and development. Nama tokko erga dhaabbata tokkoof qaxarte booda kallattiimaan gara hojiitti hin galchitu. Trainingiin kennamuufii qaba. Trainingiin sun on jobs training yookaan immoo off the job training ta'uu danda'a. Hojii irratti yookaan hojiin alaa ta'uu danda'a. Trainingiin kennamuufii qaba. Namichi hojii sana hojjetu osoo hin taane maanejarri hojii sana akka hojjetu nama sana hogganu sunis trainingiin kennamuufii qaba. Trainingiin warroota managementii staffiidhaaf kennamu development jennaan jechuudha. Chapter 5 irratti kana ilaala. Chapter 6 performance appraisal. Dhaabbata tokko keessatti waan qaxaramteef qofa yeroo hunda ni turtaa miti. Performancing kee madaalamuu qaba jechuudha. Madaalliin sun maal fakkaata? Akkamitti madaalama kan jedhu ilaalla jechuudha. Chapter 7 all about compensation. Yes, dhaabbanni tokko hojjetaa isaa bifa kamiin qabachuu danda'a. Compensationiin karaa mindaa isaatiif fooyyessu ta'uu danda'a, karaa beekumsaan yookaan barumsa garaagaraatiin develop gochuu danda'a. Compensation ni ilaalla jechuudha. Inni biraa integration maintenance yeroo dheeraa
dhaabbata sana keessatti namni tokko treeningii kennameef booda yeroo dheeraa dhaabbata sanaaf amanamaa ta'e akka turu maal gochuutu nu barbaachisa, maintain gochuutu nu barbaachisa jechuudha. Chapter 8 irratti kana ilaalla. Chapter 9 all about promotion, transfer and separation. Yes, namni tokko hojii dhaabbata tokko keessatti sadarkaa tokko irraa gara sadarkaa biraa promote ta'uu qaba. Transferiin jira. Yeroo dheeraa immoo achi keessatti namni dhaabbataa miti actually duunis jira. Yookaan immoo dulloonni jira waan ta'eef separationiin immoo jira jechuudha. Chapteriin dhumaa sexual harassment at workplace. Yes, sexual harassment dhiira irras ta'uu danda'a, dubara irra ta'uu danda'a. Bakka hojii irratti wanni akkasii saalaan irratti kan hunda'e jira laata. Eeyyeen karaa kamiin akkamitti kan jedhu ilaalla jechuudha. So chapter 10 is the end. Kanaaf koorsiin kuni almost the major course dha. Warroota business management, marketing management and department biraa keessatti koorsii akka major courseetti ilaalama. And exit exam irrattis almost gaafilee hedduutu as keessaa baachuudha. Kanaaf yeroo chaanalii keenya follow gootan chapterii kana guutumaan guutuutti fi gaafilee exit exam irratti ba'uu danda'an isiniif gadhiifna. Hamman durallee gadhiifne irraa actually bifa saniin deemna jechuudha. So go ahead for the introduction parts. So chapter 1 is all about overview of human resource management. Maayinni human resource management jechuun maayinni. So outline isaa maal fakkaata, hiikaa isaa irra jalqabna jechuudha. Sana booda basic management function, maayinni management function isaa bakka meeqatti qoodamu, eenyu faana isaa ilaalla, feature isaa, amaloota human resource management maal fakkaata kan jedhu ilaalla, processing isaa hoo maayinni kan jedhu, then why human resource management maaliif barbaachise humni namaa, objective of human resource management kaayyoon isaa hoo maayinni, galmi isaa maayinni. So the role of human resource management, dalagaan isaa maayinni, isaan human resource management evolution, the theory. Yes, eessaa jalqabee yoomirraa jalqabee human resource managementiin dhaabbata tokko keessatti jalqabame tiyooroonni jira maal jedhu kan jedhu laallaa. Zaanne HRA model and activity kan jedhuudhaan chapter kana xumura jechuudha. So when we come to the definition, we have several definition of HRM actually, but the most common definition of HRM is human resource management is the concern with people, dimension in the management. Kanaaf humni namaa kan human resource management jechuun walumaa galatti waa'ee namaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Managementii keessatti waa'ee namaa irratti xiyyeeffate kan hojjetu human resource management jennaan jechuudha. So this HRM is a term increasingly used to refer to the philosophy, policies, procedure, practice relating to the management of people within an organization. Kanaaf termiin HRM jedhu kun increasingly yeroo baay'ee kan xiyyeeffatu philosophy, policy, procedure fi practice nama wajjin yookaan immoo nama hoogganuu irratti xiyyeeffatan irratti dhaabbata tokko keessatti xiyyeeffate kan hojjetu human resource management jennaan jechuudha. So those organizations that are able to acquire, develop, stimulate and keep outstanding worker will be both effective and efficient. Yes, dhaabbatonni yookaan dhaabbanni tokko humna nama gahaa argatee humna namaa san beekumsaan cimsee si'eessee yeroo dheeraa hojii sanarratti akka turu gochuu danda'u suni taatee yookaan immoo gocha human resource raawwatu keessaa inni hangafa isa kana jechuudha. So human resources creates organization and makes them survive and prosper. Humni namaa dhaabbata tokko uumuu fi yeroo dheeraa akka inni survive ta'e turuu fi beekamtii akka argatu gochuun isaa gahee inni taphatu keessaa isa tokko jechuudha. So if human beings are neglected or mismatched, managed, the organization are likely to be do well. Kanaaf nama seeraan hin qabatu taanaan yookaan immoo carelessly akka feetee kan qabatu yoo ta'e dhaabbanni tokko mismanaged ta'a jechuudha. Kanaaf dhumarratti maal ta'a organizationiin suni carraan isaa du'uu ta'a jechuudha. Jeff Bezos maal jedha abbaan qabeenyaa Ameerikaa Jeff Bezos dhaabbata tokko yookaan immoo biizinasii tokko yeroo dhaabdu takka prosper gootee dorgomaa taatee mo'ataa ta'uu qabdi yookaan immoo du'uu qabdaadha yookaan immoo magaalaa keessa ba'uu qabdaadha. Kanaaf nama sirriitti yookaan immoo nama sirriitti hin qabdu taanaan magaalaa irraa ba'uu taatu carraan keenya. So HRM is a management of one of the most important resource of an organization, which is the people. Kanaaf human resource management dhaabbata tokko keessatti
kan wanta barbaachisu yookaan immoo qabeenya isaaniif barbaachisu risoorsii isaaniif barbaachisu isa hangafaa kan to'atudha jechuudha. Inni hangafaa sun immoo maal inni humna namaa yookaan nama jechuudha. So human resource can be human resource plus management plus people it can be what lead a best organization. So human resource is concerned with people, management is concerned with these 5 function: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So when you have a people and you have a best manager, you can produce human resource management. So human resource waa'ee namaa irratti yeroo xiyyeeffatu, managementiin immoo hojiiwwan shanan kana irratti xiyyeeffata. Plan godha, karoora ni baasa, organize godha, karoora isa baase sana staff godha, namoota ni qacara jechuudha. Sana booda direct godha, karaa agarsiisa jechuudha. Karaa erga agarsiisee booda immoo manage yookaan control godha jechuudha. So isaan lamaan gaafa walitti hidhaman human resource management waan jedhamu kana create godhu jechuudha. So when the definition is broken down into specific component, we find the basic management function and its application to the managing human resource. Kanaaf definition kana yookaan human resource management kan jedhu kana gara caccabsini yeroo ilaallu gara maalitti dhufa? Basic management function plus application of managing to human or people actually. So what is a basic management function? Basic management function kan jedhaman isaan shanan jalqaba laalle sana tokko tokko laallacha. Kanaaf planning jechuun maal jechuudha? Karoora baasuu jechuun maal jechuudha? So establishing a goal, the standards, developing rules and the procedures, developing plans and forecasting, predicting as well as projecting some future occurrence jechuudha. Kanaaf maanajarri tokko sa'aatii dheeraa kan baasu planning kan dabarsu planning irratti jedha. Maaliif planning keessatti karoora baasuun kaayyoo yookaan galma organizationii suni barbaadu kaayyeeffachuun standardii kaayyoo kan kee kanaaf baase sanaaf standardii galma sana geessu, seera karaa ittiin hojjetuu fi procedure follow gochuu qabu baasuudhaan as well as forecasting the future, gara fuuldura maaltu ta'uu danda'a jedhee aga sadarkaa raaguu danda'u kan dabarsu planning kana irratti jechuudha. Kanaaf karoora baasu jechuudha planning jechuun gabaabumatti. So determining in advance a personnel or HR program that will contribute to the goal of the enterprise or human resource can be a recruitment plan. Yes, galma tokko baaseera, karoora tokko baaseera, karoora bahe sana yookaan objective organizationiin tokko qabu sana galma geessuuf immoo namni isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf personnel or HR programii baasa jechuudha. Hammamtu humna namaa hammamtu na barbaachisa, humni namaa na barbaachisu immoo kan beekumsaa fi skillii hammam qabu yookaan immoo skillii yookaan experience kan qabaatu, kan experience akkamii kan qabu ta'uu qaba kan jedhu dursee karoorfata in advance jechuudha. Advance karoora kana baasuun planning jalatti ramadama jechuudha. Ini lemah for organizing it, giving each subordinate a specific task and establishing a department, delegating authority to subordinate as well as establishing a channel for authority and the communication as well as coordinating the work of subordinate. Yes, manager tokko karoora baaseera, nama ramadeera. Kanaaf namoota ramadaman sanaaf hojii garaagaraa kennuu qofa osoo hin taane namoota hojii sana hojjetan departmentii wal fakkaatu jalatti ramaduu fi delegation authority eenyutu report dhiyeessa kan jedhu channel of authority establish gochuudhaan communicationing gahaan akka jiru yookaan immoo hariiroon cimaan akka jiru gochuun organizing jedhama jechuudha. Kanaaf inni kun dalagaa manajera yookaan isa lammaffaati jechuudha. The sadaffaan directing jechuun getting others to get the job done, maintaining moral and motivating subordinate. Gabaabumatti hojii sana akka hojjetan direction kennu, moral kennu, CSU, yes, motivation garaagaraa gochuun directing jedhama. Inni dhuma inni afraffaan immoo controlling dha, setting standard of performance, checking to see how actual performance compare with standard and taking corrective action if needed. Kanaaf hojiin tokko akka hojjetamu directioning kennameera. Directioning yeroo kennamu garuu standardiin jiraachuu qaba jechuudha. Namni tokko hangam hojjechuu qaba. Kanaaf kan jedhu standardii of performance baasuu qaba. Check gochuu qaba immoo performance sana fi yoo rakkoon jiraate immoo corrective action fudhachuu qaba jechuudha manajarri tokko. Kanaaf bifa kanaan hoogganuu qaba jechuudha manajarri. So bifa kanaan
standard of performance jiraachuu qaba. Namni tokko gama adeemsisuudhaaf deeziin jiraachuu qaba jechuudha. Hangam hojjechuu qaba, eenyu wajjin compare ta'uu qaba kan jedhu sana standardii sana qopheessuu fi qaba jechuudha. Now procurement are there. Procurement. Yes, procurement means that concerning with obtaining a proper kind and a number of human resources necessary to accomplish organizational goal. Right? Galmas kaaniif sana geessuudhaaf namni isa barbaachisa jechuudha. Namni isa barbaachisa. Kanaaf namni barbaadamu suni beekumsa hangam kan qabu, namoota baay'inni isaanii immoo hammam ta'uu qaba kan jedhu adeemsa selection yookaan immoo beeksisa baasuutiin ta'uu danda'a, recommendationiitiin ta'uu danda'a, namoota sana argachuudhaaf adeemsifamu yookaan immoo processing nuti deemnu sun procurement jedhama. This specifically deal with the determination of HR requirement, recruitment, selection, placement. Kanaaf maal irratti xiyyeeffata inni kuni HR requirement humni namaa hammamtu barbaachisa kan jedhu karoora baasuu ta'uu danda'a, beeksisa baasuu ta'uu danda'a, beeksisni erga bahee namoonni dhufan sana booda select keessaa caalalliin adeemsifamu ta'uu danda'a. Sana booda erga dhumee booda immoo departmentiidhaan namoota saniin place gochuu yookaan qacaaruun suni procurement process or the management process dalagaa manajera keessaa isa biraati jechuudha inni kun immoo. Inni biraa developmentidha. Development jechuun it is increase of skill through training and development program needed for proper job performance. Namni tokko akkuma qacarameen hin hojjetu. Digriiwwan qabaattee foon tokko hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf amma dhaabbanni baay'een experience jedhee kan gaafatu. Kanaaf nama tokko erga qacartee booda maal goota namicha sana skill isaa develop gochuudhaaf trainingii garaagaraa qopheessitaaf jechuudha. Dalagaa irratti ta'uu danda'a, dalagaan alaa trainingii garaagaraa, development programming garaagaraa namicha sanaaf akka inni performance isaa baasee hojjetu develop strategy akkana baasuu qaba jechuudha managerii tokko. This function is essential as a nature of the job change through time due to technological advancement, realignment of the job and other complexities that come along with the expansion of the business. Maaliif training barbaachisa, maaliif development barbaachisa gaafa jennu yeroo baay'ee guyyaan yookaan immoo yeroodhaan technological change jira. Kanaaf namichi tokko technological change sana wajjin waliin akka dandamatee deemu yookaan immoo korreettee akka deemu trainingiin kennamuufii qaba. Sana qofa osoo hin taane namni tokko biizinasii isaa babal'isuu yaaduu kan dhaabbanni tokko biizinasii isaa ni babal'isa. Yeroo biizinasii isaa babal'isu maybe productiin jalqaba qabu productiin amma dabalu sun garaagara ta'uu danda'a waan ta'eef trainingiin kennamuun dirqama. So in return compensation that is the adequate and equitable remuneration of personnel for their contribution of an organizational objective. Yeah, namni tokko dhaabbata tokko keessatti qacaramee yeroo hojjetu hamma hojjetu yookaan immoo dandeettii inni produce godhu sana kaffaltiin immoo kaffalamuuf qaba jechuudha. Kaffaltiin immoo kaffalamuuf qaba. Maaliif namni gammadee akka hojjetu yookaan immoo productivity dhaabbata sana akka dabalu jiraachuu qaba. Jiraachuuf immoo remuneration yookaan immoo miindaan isaa dabalamuufii qaba jechuudha. It could be made in the form of money, salary, bonus or fringe benefits such as medical insurance, transportation or housing allowance, dependency allowance, stock option. Karaa adda addaatiin nama tokko remuneration isaa yookaan immoo motivation isaa dabaluudhaaf remunerate compensate gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf mindaa isaa dabaluu ta'uu danda'a, boonasii garaagaraa gaafa ayyaana ta'uu danda'a, fringe benefit kanneen jennu kanneen bu'aalee alaa kan bu'aalee dabalataa kanneen jennu kanneen akka medical insurance, transportation, housing allowance, dependency allowance, stock allowance isaan kanneen gochuudhaan dhaabbata tokko keessatti hojjetaan gammadee akka productivity dhaabbata sana akka dabalu gochuu ni danda'ama. Salary integration, it is concerned with the attempt of affect the reasonable reconciliation of individual, societal, organizational interests. It rests upon the foundation of the belief that significant overlapping of interest to exist in our society. Kanaaf dhaabbata tokko keessatti hojjetaan tokko yeroo dheeraa akka hojjetuuf yookaan immoo akka jiraatuuf amanamaa ta'e akka yeroo dheeraa hojjetuu fi organizational interest, social interest isaa immoo eeguufii qabna jechuudha. Yes, namni tokko social animal waan ta'eef social interest qaba. Kanaaf social interest san organizational interest wajjin correlate gochuu danda'uu qabna malee if we are focusing on organizational interest only it is difficult to manage human. Harite yeroo hunda organizational interest yookaan dhaabbata sanarra qofa xiyyeeffatee akka hojjetu kan dirqisiiftu yoo ta'e it is very dangerous. Kanaaf
Interestiin suni jiddu galeessaan qabamuu qaba jechuudha. So it is often the case that there is a difference in what employees, management and other society expect from each other. Yeah, yeroo baay'ee konfliktii guddaa uumuu danda'a. Maaliif qaxaramaan tokko fi maanajarri tokko walii galuu dhabuu danda'u. Maaliif maanajarri yeroo hundaa dhaabbata sana qofa, intarastii dhaabbata qofa sana qofa kan eegsisu taanaan qaxaramaa sana yookaan immoo hojjettoota isaa sana intarastii isaaniin eeguu taanaan it is very dangerous ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee wanni akkanaa ni uumama. Garaagarummaan akkanaa ni uumama. Garaagarummaan akkanaa kun immoo kasaaraa fida jechuudha dhaabbata tokko keessatti. So maintenance is concerned with the perpetuation of the state where by the interest of individual organization the society is reconciled. Kanaaf maintain goona jechuudha. Intarastii sana giddu galeeffannee waliin turuu danda'u qabna jechuudha. It is going to be a continuous effort that involves the active involvement of the HRM in ensuring the change that may affect the reasonably good working environment and make the necessary corrective action. Kanaaf maanajarri tokko yeroo hundaa dhimma kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennee giddu galeessummaa fedhii hawaasummaa, fedhii hariiroo hawaasummaa akkasumas fedhii dhaabbata sana, fedhii individuaalii wajjin correlate godhee environmentii very smooth and attractive environment ta'e tokko create gochuu danda'u qaba jechuudha. If you are a best manager, you have to be what maintain and integrate social responsibility, social interest, individual interest with your organization interests. Separation is the last. Yeah, it is reverse to the process of involved in HRM when the employee is separated from an organization. Yeah, namni this mortally become namni gaadheera dhaabbata keessatti miti lafa kana irratti yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Maaliif du'uu danda'a waan ta'eef at least osoo tureeyyuu du'aanu organization sana wajjin gargar bahuu danda'a. Kanaaf separation jechuun gargar bahuu jechuudha gabaabumatti. Kanaaf namni tokko sababa garaagaraatiin dhaabbata tokko wajjin gargar ba'a. Du'aan ta'uu danda'a, dullooman ta'uu danda'a, hojii biraa argatee ta'uu danda'a. Badii yookaan immoo sababa organization sanaaf amanamaa ta'uu dhabuutiin yookaan immoo yakka hojjechuutiin ta'uu danda'a. Bicha in many cases separation can be there. So depending on the reason why the employee separates from an organization, HR will take a necessary action to ensure that such employee pass through the required process as specified by the policies and the procedure of the organization. Kanaaf sababa garaagaraatiin namni hojii sana gadhiisuu danda'a. Yeroo akkasii sana garuu humni namaa yookaan immoo HRM kun steepii namichi suni follow godhuu qabu duruma baafachuu qaba. Erga baafatee immoo steepii sanaan seeraa fi dambii ittiin bulmaata dhaabbata sana kabajee namichi sun organizationii sana keessa karaa itti bahu haala san mijeessuu danda'u qaba. So some of this reason include retirement. Fakkeenyaaf sababoota jiran keessa tokkoffaa dullooma ta'uu danda'a. Nama dhaabbata sana keessa hir'isuu, lay off hir'isuutiin ta'uu danda'a. Outplacement bakka biraa ramadamuutiin ta'uu danda'a. Discharge sababa rakkoo garaagaraatiin organization isaanii keessaa ari'amuutiin ta'uu danda'a jechuudha. Namni tokko sababoota kanaa fi kanneen biraatiin hojii gadhiisuu ni danda'a jechuudha. So featuring isaa immoo maal inni laata? HRM kun amaloota akkamii qabamee maal fakkaata? So the first feature is it is people oriented. Nama irratti kan xiyyeeffatu. Because human resource management is concerned with employees both as individual and as a group in the attaining the goal. Yeah, galma KFC galma dhaabbata tokko bira gahuudhaaf nama irratti xiyyeeffate kan hojjetudha jechuudha. Maaliin human resource management. So that's why you say that people oriented. Inni itti aanu comprehensive function. Human resource management cover all level and the category of the employee. Yeah, it is all encompassing. Bakka hedduu galuu danda'a human resource management kun jechuudha. Levelii garaagaraa, category garaagaraa keessa galuu danda'a. Kanaaf hunda hammataati jechuudha HRM. Inni itti aanu individual oriented. Yes, individual oriented. Under human resource management, every employee is considered as an individual so as to provide service and a program to facilitate employee satisfaction and the growth. Kanaaf qeenxee irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Nama tokko irratti xiyyeeffachuu danda'a. Maaliif namoonni achi keessatti ramadaman hundi isaaniitu akka nama garaagaraatti ilaalamu.
akka nama dhaabbata tokkoof haa hojjetan malee akka nama tokko garagaraatti ilaalamu. Maaliif nama tokko irraa performaansiin eeggamuu jira, namni tokko sanarraa hojiin eeggamuu jira, nama tokko sanarraa immoo bu'aan yookaan immoo objektiiviin irraa eeggamuu jira jechuudha. Kanaaf it is individual oriented kan jennuun kanaaf. It's also continuous function. Yes, hojii dhaabbatu miti yeroo hundaa hojii hojjetamu. Yes, human resource management is a continuous and a never ending process. Guyyaa tokkoon hojjechuu waan fixxu miti. Starting from planning to that of performance checking and the corrective action hin deema jechuudha. Kanaaf it is continuous process. It is continuous process jechuu dandeessu. It's also a staff function. So human resource management is the responsibility of all line managers and the function of staff manager in an organization. So staff function kan jennuun jira human resource management keessatti. Kanaaf line manager yookaan immoo function of staff manager is an organization can be performed by staffing function. So staffing jechuu dandeenya. Pervasive human resource management is the central sub-function of organization and this permit all type of function management versus production management, marketing management and financial management. Pervasive gaafa jedhu hunda hammataadha jechuudha. Akkuma comprehensive jenne sana hunda hammataadha yookaan immoo akka seentaraalitti ilaalama jechuudha. Maaliif achi jalatti waa hedduutu jira. Fakkeenya marketing management jira, production management, sales management, financial management isaan hunda compensate yookaan immoo hammatee kan qabudha jechuudha. It is pervasive function gaafa jennu bifa kanaan jechuudha. It's always challenging. Salphaa miti. Nama hoogganuun salphaa miti. Kanaaf it is very very challenging function. Managing of human resources is a challenging job due to the dynamic nature of people. Maaliif amalli namaa jijjiiramaadha. Dhaabbataa miti. Kanaaf fedhiin namaa dhaabbataa miti. Yes. It is human need is unlimited jenna. Kanaaf challenging dha jechuudha. Nama tokko akka fedhii isaatti qabanii deemuun galma organization sana galma geessuudhaaf it is too difficult job. It's also people oriented yookaan immoo development oriented. Individual employee goals consists of the job satisfaction, job security, high salary, attractive fringe benefit, challenging work price, status recognition, opportunity for development. Waa hedduu xiyyeeffata jechuudha. Kanaaf guddina barbaada jechuudha. Yeroo yeroodhaan update yookaan development barbaada. Maaliif individual employee yookaan immoo namni tokko erga qacaramee booda organizational goalii sana consistently qabatee deemuudhaaf job security barbaada, mindaa olaanaa barbaada yookaan immoo benefitii garaagaraa barbaada jechuudha. Dabalataan challenging working barbaadu namni status isa recognition barbaada, opportunity garagaraa barbaada. Kanaaf it is very very challenging task, especially developing an individual that perform the job so as to benefit the organization. So isaan kun feature isa yoo ta'e main processing isa ho, what is the process of HRM? So HRM is a process consisting about 4 function. So what are that function? Processing kun maal keessa darbari? 4 jedheera. Afran sun eenyuuni? Tokkoffaan acquisition of human resource namoota barbaadaman yookaan immoo humna namaa barbaadu sana argachuudha. Inni lammaffaan development of human resource trainingiidhaan wantoota garaagaraatiin namoota san gahumsuu jechuudha. Egaa gahumsine booda immoo tursiisuun kun baay'ee bareedaadha. Maaliif nama tokko trainingiidhaaf gatii hedduu itti baaftee yeroo dheeraa si wajjin hin turu taanaan gatiin ati trainingii sanaaf baaftu sun dhamaatii biraati jechuudha. Kanaaf maintain gochuu yeroo dheeraa akka si wajjin hojjetu gochuun challenge biraatiin dhumaa separation. Namni tokko separate gaafa ta'u inni sunis challenge nama biraa fidanii nama sana training godhanii bakka isaa buusuun namicha sana akka nama barees hin ta'u waan ta'eef sana wajjin hojjechuun amalli namaa kunis garagara waan ta'eef nama haarawaa barsiisuun environment sana waan addaatti gochisuunis challenge guddaadha. Namni tokko separate gaafa ta'us waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf steepota afran yookaan processii afran kana keessa darbu jechuudha warri HRM jechuudha. Warri HRM. So acquisition gaafa jennu maal jechuudha? Acquisition function gaafa jennu maal jechuudha? So acquisition process is concerned with securing and employing the people
posting a required kind and level of human resource necessary to achieve an organization objective. Kanaaf acquisition function jechuun gabaabumatti namoota skiilii nuti barbaannu bas kaayyoo organizationii sanaaf fit warroota godhan namoota san argachuu jechuudha acquisition jechuun. Development function jechuun development function is a process of improving, molding, changing skill, knowledge and the creative ability, aptitude and value. Namoota san erga arganne booda gahoomsuu jechuudha. Gahoomsuu jechuun ogummaa isaanii gabbisuu akkaataa nuti barbaannu mold gochuu, shape gochuu ta'uu danda'a. Skiilii isaanii dabaluu, beekumsa isaanii garmalee dabaluu, creativity ability isaanii, dandeettii waa uumuu isaanii dabaluu, aptitude ability isaanii, value isaan qaban gahoomsuu kan dabaluu suni development function jedhama. Maintenance reefu dubbanneera. Maintenance jechuun namicha san tursiisuu jechuudha. Yeroo dheeraa dhaabbata sana keessatti akka inni turu gochuu, commitmentii gahaa wajjin akka turu gochuudha. So the maintenance function is concerned with the providing those working conditions that most believe are necessary in order to maintain their commitment to the organization. Environment isaa bareechuu fi qabda. Environment isaa attractive gochuu fi qabda. Miindaa isaa kan inni barbaadu ta'uu qaba. Maaliif namni tokko jiraachuudhaaf fringe benefitii garaa barbaada waan ta'eef isaan sana guutuu fi qabda jechuudha. Commitment isaa dabaltee organization sana keessatti galmaati barbaadu, kaayyoo organization sun barbaadu gahuu bira gahuudhaaf organization sana keessa nama tokko maintain gochuu danda'u qabda. Separation akkuma reefu jenne gargar bahuu refers to the process involved in HRM when the employee is separated from an organization. And some of the reason for separation reefu dubbanneerra retirement, layoff, outplacement, discharge, resignment and so on. Isaan sanniin karaalee separation'itti adeemsifamudha. So why HRM? HRM maaliif barbaachise? HRM maaliif barbaachise jedha. So changing employee needs fedhii hojjettoota jijjiiruudhaaf increase complexity, yes, organization tokko keessatti hojiin suni bifa complex ta'een yookaan immoo complex gaafa jennu karaa negative osoo hin taane karaa positivity ilaaluu qabdu. Organization tokko structure isaa smoothly arrange ta'e akka hojjetu jechuu isaati. Increase legal complexity, seera qabeessummaa isaa dabaluu. Developing human resource policies, yes, seera poolisiiwwan garaagaraa develop gochuudhaaf ni barbaachisa. Human resource information system, yes, dhaabbata sana keessatti namoota jiran yookaan immoo humna namaa qabu sana computer systemiidhaan information isaanii qabachuuf kaa'uudhaaf, yes, for reference purpose. Isaan kanneen human resource effectiveness, cost effectiveness, yes, akkuma jenne dhaabbanni tokko erga dhaabbata jedhamuudhaaf nama qabaachuun dirqama jenneerra. Namni immoo dhaabbata tokkoof baay'ee murteessaadha jenneerra. Kanaaf namoota sanniin erga qacarree booda yoo qacarrus the right person at the right position ta'uu qaba malee kasaaruu dandeenya. Kana gochuuf immoo HR'n nu barbaachisa jechuudha. The right person at the right place yoo goone dhaabbanni sun cost effective yookaan immoo bu'aa qabeessa ta'a jechuudha. Bu'aa qabeessa ta'a. Kanaaf isaan kanniiniif HRM kun ni barbaachisa jechuudha. HRM kun ni barbaachisa jechuudha. So eessaa eegalee laata? Human resource managementiin eessaa eegalee histiriin isaa maal fakkaata? Adeemsi isaa maalirra jira kan jedhu gabaabsinee ilaalla jechuudha. So when was the management of the people begin? Jedha gaafii isiniif dhiyeessee jira asitti. So brainstorming question. So when the management of people begin? Eessaa jalqabee jettu laata? Yes, human resource kun eessaa eegale? So warri management, I'm sure that management thoughts jettanii koorsii management thought sanarratti laaltanii jirtan jechuudha. Laaltanii jirtanii seera muusee irraa jalqabee human resource management kun akka eegalame waan akeeku tokko achirra jira. So isiniif haaraan ta'u jechuudha. So the origin of managing people can be traced back to the existence of man as a social animal. Egaa namni lafa kanarratti jiraachuu eegalee managementiin yookaan immoo HRM kun eegaleera jechuudha. So HRM as a practice all as a human society itself. Think of the Egyptian pyramid, the wall of the China, the obelisk of Aksum and the church of Lalibela. Egaa akkasumaan miti Egyptian pyramid yookaan wall of China akkasumas
Laalibala Charchiin Aksum Obliskiin kunniin kan dhaabbate bara sana jalqabe human resoursiin jira ture jechuudha. Kanaaf namoonni sun organize ta'anii akkaataa ittiin hojii sana hojjetanii galma ga'anii kan isaan manage godhu namni jira ture jechuudha. So starting from that, this human resource management can be started. Bara sana irra eegale jechuudha. So the most documented beginning were as a result of the industrial revolution, where the mass production of goods are significant implication for the employee operating this machinery. Kanaaf jaarraa industrial revolutioniin eegale irraa jalqabee almost documented ta'e HRM kuni ta'eera jechuudha. Maaliif namoonni maashinarii sana operate godhan bifa kamiin operate akka gochuu danda'an, maashiniin sun bifa kamiin akka hojjetu kan isaan akeeku namni yookaan immoo maanajarri ture jechuudha. Kanaaf bara sanarra eegalee dokumentii ta'e HRM kun hojii akka eegale barreeffamaan kaamuu isaa ni ibsa jechuudha. So at the beginning of the industrial revolution, factories in order to maximize profit they were used. Kanaaf bu'aa isaanii yookaan immoo faaktoriin tokko indastiriin tokko bu'aa qabeessummaa isaa dabaluuf yookaan immoo profitable ta'uudhaaf HR planning yookaan immoo HRM processii kan akka eegale seenaan tokko tokko kan ibsu jira jechuudha. So the long hours of work, the minimum pay, poor working condition, often overcrowded, little no sanitation, clean water, disease, accident, these were commonplace as a result of poor sanitary condition, unsafe working condition, hazards. Women and children were often employed in these factories, often receiving no wage but receiving shelter, food, litter. Yeah, bara industrial revolution sana keessatti ingilis yeroo dheeraa hojjechiisaa turan gatii xiqqaadhaan kaffaluudhaan yeroo dheeraa hojjechiisuu sana qofa osoo hin taane seeftiin gahaan hin jiru, manni fincaan hin jiru, namoonni dhukkuba garaagaraatiin saaxilamaa turanii dhukkubni qofa osoo hin taane du'a sadarkaa du'aa isaan geessisaa ture jechuudha. Working condition unsafe ture. Balaa garaagaraatiif saaxilamaa turan keessattuu daa'immanii fi dubartoonni umrii isaanii malee hojii sana irratti hirmaataa turan jechuudha. Bara sanarraa eegaleeti saayintistoonni garaagaraa falmuudhaan HRM kun akka jabaatu kan taasisan jechuudha. Kanaaf HRM sun akka eegaluuf sababoota ta'an keessaa isaan kunniin ijoodha jechuudha. Sababa kanaaf different scientists like Robert Babbage, Charles Babbage falmuu eegalan jechuudha. Mirgi namaa akka kabajamu, sanitationiin akka jiraatu, mindaan akka dabalamuu fi namni akkaataa hojjetiin fringe benefit garaagaraa akka argatu falmaa turan kana booda human resource kana dhaabuun kan eegalameef jechuudha. So yeah, Robert Owen fakkeenyaaf is the owner of textile mill in Scotland and the made attempt to improve the relationship between workers and the owners. Namichi kun bara jaarraa 18ffaa keessatti Scotland keessatti hariiroon namootaa fi abbaa qabeenyaa cimoo akka qabu nama yeroo jalqabaatiif falmaa turedha jechuudha. He tried to improve the relationship in his own factory in undertaking the following. Factory dhaabuudhaan textile factory sana keessa yeroo jalqabaatiif nama hariiroo hojjettoota isaa wajjin cimse jechuudha namichi kun Charles Robert Owen. So namichi kun maal godhe fakkeenyaaf improved working condition haala hojii naannoo hojii sana conditionii sana facilitate gochuu jalqabe. Sa'aatii hojii gadi gabaabsuu jalqabe. Allow worker to buy the product of the factory at cost. Factory sana keessatti product jiru hojjettoonni gatii xiqqaatiin yookiin gatii itti oomishameen akka bitan tirfii tokko malee jechuudha. Open school of the children for the factory. Barattoota hojjettoota sanaaf daa'imman isaanii bakka itti barsiisan mana barumsaa banuu. Paid worker even if the work interrupted. Hojiin dhaabbatus mindaan hojjettootaaf akka kaffalamu, nyaanni hojjettootaaf akka dhiyaatu, manni fincaanii bareedaan akka qophaa'uu fi dhukkuboota garaagaraa irraa akka baraaraman namichi yeroo jalqabaatiif taasise jechuudha namichi kun Robert Owen. So for the contribution he has made for HRM he is referred to as the father of modern personnel management. Contribution bara sanarraa jalqabee taasiseef still now fayyadamaa jirra waan ta'eef abbaa personnel management ammayyaa jedhamuun beekama jechuudha Robert Owen. So what is management theories and their influence on HRM? So the range of management theory have had a direct application to the development of human resource practice. This includes classical management theory,
The father of this classical management theory or scientific management is Taylor, Frederick Taylor. Classical organizational theory, which is Henry Fayol and Max Weber as the scientists which established this theory. Behavioral school or industrial psychology, management science or quantitative and integrative approach, which is called system theory. So different theory can be there for this management. Kanaf theory kunniin actually akkuma reefu dubbanni management tooti irratti barattaniirtu kan organizational theory irratti amma tokko barattaniirtu. Kanaaf theoryuwwan garaagaraa still now kanneen fayyadamaa jirru. Fakkeenyaaf Henry Fayol theory inni qopheesse hanga amma Frederick Taylor kanneen qopheessan hanga ammaatti fayyadamaa jirra jechuudha. Kanaaf theoryuwwan garaagaraatu jira jechuudha. Theoryuwwan kanneen actually barattaniirtu. Maybe we have to memorize si yaadachiifna jechuudha. So the classical management theory or scientific management theory, which is established by Frederick Winslow Taylor, he analyzed job scientifically, find one best way of doing the job. Yeah, namichi kun yeroo jalqabaatiif scientifically hojiin tokko akka hojjetamu yookaan immoo karaan hojiin tokko itti hojjetamu karaan bestiin karaa kamiidha jedhee yeroo jalqabaatiif namicha research hojjete jechuudha. Select employee scientifically, train sure employees and the job fit, use accounting and control and provide incentive. Karaa hojjettoota hojii sanaaf the right person of the right position akkuma jenne hojii tokkoof hojjetaaf hojiin sun wal simuu qaba. Namoonni hojii ramadaman sun immoo training gahaa yookaan immoo leenjii gahaa argachuu qabu. Erga leenjii gahaa argatan immoo incentive bareedaa yookaan immoo hojii isaanii wajjin kan madaalu kaffalamuufii qaba kan jedhu yeroo jalqabaatiif namichi ka'e Frederick Winslow Taylor jedhama. Still now we are using this Frederick Winslow Taylor theory. So here, this Taylor work has been developed by Frank and William Gilbert, who have included productivity, time, motion study, and scheduling. Theory masanarra kaani Frank and William Gilbert maal godhani isaannen kunniin immoo maalti dabalanii productivity dabaluudhaaf yookaan immoo oomishtummaa dabaluudhaaf developmentiin akka training developmentiin akka barbaachisu taayimiin hojii yookaan immoo sa'aatiin hojii hammam ta'uu qaba. Motion study yes hojii sana keessatti maal fakkaata kan jedhu relationship especially hojjettoota gidduutti hojjetaa hojjechiisaa gidduutti relation hin jiru maal fakkaata karoorri scheduling jiru sun maal fakkaata kan jedhu yeroo jalqabaatiif isaannen kunniin immoo babarreessan jechuudha yookaan immoo hojiirra oolchuu jalqaban. Inni itti aanu classical organizational theory which can be articulated by Henry Fayol administrative theory jedhamuun beekama yeroo jalqabaatiif Henry Fayol kanaan barreeffame. So identify the major management function, planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling as well as he put a 14 principle of management. Yeah, 14 principle of management still now we are using. Yes, Simon can you fayyadamna Henry Fayol kan nu dhiyeesse jechuudha. Yeroo baay'ee he is focusing on the major function of management kanneen akka planning, organizing, commanding, coordinating, leading, controlling kan jennu kan irratti xiyyeeffatee seerota 14 nu baaseera jechuudha. Seerota 14 kana still now dhaabbata hedduu keessatti yoo deemtan isaanan kanaan fayyadamu jechuudha. So Max Weber, it is a bureaucratic theory suggests a bureaucracy is rational, legal, ideal method of administration with the characteristics, division, labor, rules, impersonality, subordination of individual interest, merit and so on. Max Weber bureaucratic theory Yes, organization hedduu keessatti yeroo ammaa bureaucracy nuti arginu kuni rational ta'uu qaba, legalized seera qabeessummaa ta'uu qaba, ideal method of administration follow gochuu qaba, fakkeenyaaf division of labor jiraachuu qaba, seerri rule jiraachuu qaba, impersonality ta'uu qaba. Yes, loogiin yookaan immoo namaaf nama gidduutti loogii uumuun jiraachuu qabu. Subordination of individual interest irratti xiyyeeffachuu qaba, merit advantage hojjetaa sana kan eegsisu ta'uu qaba jedhee kaa'ee jechuudha Max Weber. The other one is behavioral school or industrial psychology. Here, applied psychological researcher like Ilton Mayo initiated the human relation with Hawthorne study and it identified the employee react positively to management concern, communication and participation. Yeah. Inni kun immoo psychologically hojjettoota irratti qonnaa nama yeroo jalqabaatiif taasise jechuudha. Gaafa relationshipiin hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti jiraatu productivity ni dabala jedhee yeroo jalqabaatiif kan kaa'e. Kanaaf hojjetaa fi hojjechiisaa yeroo baay'ee relationshipii cimaa yookaan immoo hariiroo cimaa gidduu isaanii jiraachuu akka qabu nama yeroo jalqabaatiif
Kai Iltamayo, this is a psychologist. Subsequently studies Abraham Maslow, Frederick Hensberg supplement his findings. Sana booda Abraham Maslow na Frederick Hensberg supplement yookaan immoo isa kan cimsan teorii garaagaraa kaanii darban jechuudha. Management science or quantitative school. Here the focus on measuring the outcome of the job and the work system. Application include production schedule, productivity strategy, consequent management planning and a control mechanism. These work on the more of managerial decision making than managerial behavior. Yeah, management science or the quantitative schooling kun immoo kan xiyyeeffatu outcome yookaan product isa maayini final goaliin yookaan outcome sun maal fakkaata, haalli hojii yookaan work system sun immoo maal fakkaata kan jedhu hojii sanaaf schedule baasuu, productive strategy isaa jijjiiruu, management planning and control mechanism isaa sakatta'u. Isaan kanneen irratti xiyyeeffata. Akkasumas dandeettii decision making yes of the management irratti xiyyeeffata jechuudha. Decision making yes waan tokko irratti decide gochuu yookaan immoo murtoo kennuu manager irratti xiyyeeffata jechuudha kun immoo. The other one is integrative approach or system theory. System approach is organization as a unified system with a specific input, process and output. Yeah, inni kun immoo organization tokko akka maalitti ilaala, akka system tokkotti ilaala. System gaafa jennu maal jechuudha, input hin jira, process hin jira, output hin jira. System keessatti raw material itti fayyadamu, yaa meeshaaleen dheedhii nuti fayyadamu jira. Processing sun immoo adeemsi isaan keessa darban jira. Dhumarratti immoo productiin yookaan immoo output hin jira jechuudha. Isa kanaani system theory yookaan immoo integrative approach kan jennu. Kanaaf inputiin kan badu taanaan processing ni bada yookaan immoo processive inputiin bade taanaan immoo outputiin ati argattus dhumarratti productiin ta'a jedhee saayinsii dubbatudha jechuudha inni kun. So important feature include interaction between the job technology, environment, internal, external as well as control mechanism is very important for the organization so as to be profitable jedha. Kanaaf systemiin tokko sirrii ta'e taanaan organization tokko productive ta'a. Systemiin suni defect wayii uumee taanaan the productivity isaas akkasuma defective ta'a jedhee kaa'e jechuudha. So the HR aspect include communication between the various subsystems, the coordination of input and output, and the effective interaction between the employees and the technological system is very important. Communication jiraachuu qaba jechuudha. Each layer communication gahaa qabaachuu qaba. Coordination cimaa jiraachuu qaba. Coordination sun technological advancement wajjin kan wal simatu ta'uu qaba jechuudha. Productive ta'u. Contingency approach, also another theory. Contingency approach contends that every organization, the environment is different and therefore require different approach. Approaching kun maal jedha? Organization hundi environment isaa garagara. Kan immoo environment garagara qaba. Kanaaf environment garagara qabaate taanaan approach garagara barbaada jedha. Scientific management, organizational theory, behavioral science or management science may or may not apply according to the business circumstance jedhee amanaa jechuudha kun immoo. So according to the environment you have to modify the management strategy. So the Victor Vroom and the Fieldler among others have successfully applied this theory to leadership and the management behavior. So different scientists can use this contingency approach for their organization. Let's have a discussion here. Our discussion is focusing which theory and the principle to use in HRM. Theory sa gamma lalle keessa isa kamtu more applicable and with to use in HRM in now the modern era. That's bara amma kana keessatti theory kana jiran keessa kamtu hariiroo HRM amma laallu wajjin deema kan jedhu discuss godhaadha. Kanaaf you have to try to discuss by yourself and grasp something or suggest something from this question. Now, which theory and the principle to use in HRM? So the application of human resource management need to be contingent on specific situation. So it is
contextual akkaataa dhaabbataatiin garaagarummaa qabaachuu danda'u theoryuuwwan kun garuu still now plenary file theory is still very applicable in many organization. So what is the objective of this HRM? Objective in isa maayini. Human resource management pursue several objectives. Objective garagaraa qaba. Isaan keessaa the primary objective of HRM is to ensure the continuous flow of competent workforce on an organization. Yeah. Dorgomaa nama ta'e yookaan immoo dorgomaa ta'e humna namaa dorgomaa ta'e qabaachuu organization tokko keessatti qabaachuu isa jalqabaatu yookaan primary objective isaa jechuudha. Primary objective. The three categories of HRM objective include owner objective, societal or legal objective, and the employee objective jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Abbaan dhaabbata sana objective mataa isaa kaayeffatee deema. Inni biraa social or legal objective qaba. Inni itti aanu immoo employee objective. Isaanin karaa sadiin kana ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So owner objective gaafa jennu human resource management contribute the objective of the owner. Yaa inni guddaan dhaabbanni tokko kan abbaan dhaabbata tokko dhaabbata isaa erga dhaabee booda dhaabbanni sun objective mataa isaa qaba. Yaa yeroo baay'ee objective dhaabbatoota baay'ee bu'aa argachuudha. Kan immoo profit generate gochuudha. Profit generate gochuudha. Fakkeenyaaf profit for the business organization, satisfy users and owner for non-business organization, ensure a continuous flow of competent workforce and their contribution to fulfillment of organization. So this one is all focusing on the owner objective. Yeah, and profit argachuu qaba. Satisfy user and owner for non-business organization, ensure continuous flow of competent workforce in akka jiraatu fi organization suni galma keessan akka galma gahuuf. Inni kun owner objective keessatti kan jalatti ramadamu jechuudha. Gaafa social or legal objective jennu fakkeenyaaf HR satisfy customer need, fair competition, keep society welfare including social product and health environment. Yeah. Yes. Fakkeenyaaf customerii qabnu yookaan immoo maamiloota qabnu sana fedhii isaanii guutuu danda'u. Competition immoo garmalee akka magaalaa keessatti akka baay'een fakkeenyaaf fair competition jiraachuu qaba. Keep society welfare including safe product nuti produce goonu kan hawaasa irratti dhiibbaa guddaa hin uumnee fi environment sana irratti dhiibbaa hin uumne fakkeenyaaf especially fayyaa irratti dhiibbaa guddaa kan hin uumne ta'uu akka danda'u. Legal political objective comply the government law seera ittiin bulmaata biyyi tokko kan kabaje ta'uu qaba. Discrimination jiraachuu qabu. Equal employment opportunity argachuu qabu. Namni kamiyyuu dandeettii sanaan dorgomee qacaramuu danda'u qaba. Fair treatment, minimum pay, work hours, affirmative action jiraachuu qaba. Qaama miidhamtootaaf, dubartootaaf akkasumas working hours sun fakkeenyaaf sa'a 8 hojjechuu qaba. Hojjetaan tokko sana ol hojjechuu qabu. Minimum pay mindaan xiqqaan akkaataa biyyi seerri biyya tokko ka'ee jira sanaan ta'uu qaba. Sanaa gadi hojjechiisuu qabu. Kanaaf isaan kunniin objektiivii legal objective of HRM dha jechuudha. Legal objective of HRM. Employee objective dha inni itti aanu hojjetaan tokko kaayyoon isaa maal laata? Satisfying employee needs, achieve quality work life by creating job satisfaction and by providing less work and more leisure time. Yaa hojjetaan tokko dhaabbata tokko keessa yoo seenu kaayyoo mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf fedhii inni qabu employeen sun fedhii qabu sana guutuufii qaba. Quality of work place especially environment inni itti hojjetu, environment hojiin inni hojjetu sun quality isaa kan eegee ta'uu qaba. Fedhiin isaa dabaluu qaba, satisfaction qabaachuu qaba, gammachuu argachuu qaba hojii hojjetu sanaanii. Yeroo baay'ee hojiidhaan cinquun qabu. Free time yookaan immoo yeroo bashannanaa, yeroo boqonnaa argachuu qaba jechuudha hojjetaan tokko. Kanaaf yeroo hojii tokko filannu isaan kanneen hubannoo keessa galfannee seenna jechuudha hojii tokko yeroo seennu. So when it comes to the role of HRM, the strategic partner, no, aligning HRM strategy to the business strategy is important to help the company execute its business strategy. Business in tokko kan organization tokko strategy mataa isaa qabu. Kanaaf HRM business strategy sana wajjin align godhee akka deemu Rasani Tiano administrative expertise, designing and delivering efficient and effective HRM system, process, practice such as for selection, training, developing, appraising and rewarding employees. Kanaaf
employing administrative expertise kan design godhu yookaan immoo deliver HR system process isaa practice isaa yes fakkeenyaaf akkaataa nama humna namaatti ramadu akkaataa training development itti kennu akkaataa gamaagamni itti adeemsifamu yes fi akkaataa employee isaa gammachiisu ruwaardii garaagaraatiinis badhaasa garaagaraa aatiin akkaataa ittiin CSO administrative expertise qabaachuu kan immoo hojjechuun role of HR inni keessaa isa biraati. Inni kan employee advocacy dha. Entails managing the commitment and the contribution of the employee. No matter how skilled the employee, if he is angry or alienated, he will not contribute his effort to the firm's success, nor will stay in the firm for a long time. Yeah. Advocate gochuu qabna hojjetaa tokko CSO kan cimsuu jajjabeessuu danda'uu qabna jechuudha. Danda'uu qabna malee hojjetaa tokko tiriitiin goonu taanaan hojjetaan sun hojii sana dhiisee aga carraa deemuu danda'uu hunda qaba jechuudha. Inni taanu change agentidha. HRM must be change agent kana jechuun it help to the transforming organization tokko transform akka godhu gahee guddaa taphatu jechuudha warri HRM. You need to change and develop the capacity to change, communicate, manage conflict. Yes. Waldhabbiin garaagaraa dhaabbata tokko keessatti uumamuu danda'a. Waldhabbii sana akkaataa itti hiiku communication hojjettoota isaa wajjin qabu. Organization sana keessatti change guddaa yookaan immoo jijjiirama guddaa uumuu danda'a HR jechuudha. Kanaaf HR cimaa qabaachuun isaan kanneen hojjechuu keessatti gahee guddaa taphachuu danda'a jechuudha. So activity inni hojjetu yookaan immoo dalagaan inni hojjetu maal faadha laata HR'n what type of activity are there? So fakkeenyaaf job analysis hojjeta. Job description and job specification baasuun hojii isaa isa jalqabaati jechuudha. Job analysis jechuun maal jechuudha? Hojii sana keessa yookaan dhaabbata sana keessatti hojiiwwan hojjetaman sana hunda describe gochuu danda'uu qaba. Hojiin sun maal barbaada? Humna akkamii barbaades? Wantoonni hojii sana barbaachisan maal inni kan jedhu barreeffatee kaa'uu qaba. Sana booda immoo specification baasuu fi qaba jechuudha. Job specification jechuun hojjetaan hojii sana irratti ramadamu the right person at the right job jenneerra reekoo at the right time. Kanaaf dandeettii akkamii qaba, skiilii akkamii, knowledge akkamii qaba kan jedhu job specification baasuun dalagaa isaati. Inni lammaffaan HR resource planning baasuu. Yes, recruitment and selection namoota sana beeksisa baasuutiin namoota hedduu harkisuu danda'uu qaba. Sana booda erga namoota hedduu harkisee booda immoo namoota sana keessa kan isa barbaadu kan hojii sanaaf fit godhan select gochuu danda'uu qaba. Orientation kennuu, training and development, coaching ta'uu danda'a. Training garaagaraa kennuu, develop gochuu hojjettoota isaanii kunniin dalagaa managementii kan biraati jechuudha. Wanni itti aanu performance appraisal dandeettii isaanii gamaaggamuun dirqama jechuudha. Maaliif hojjetaan tokko hojii yeroo hojjetu performansiin isaa yoo performansii gaarii irra jiraate riwaardii garaagaraa kennuufi akka inni hojii sana irratti cimee hojjetu jechuudha. Kanaaf wanni akkasii performance appraisal jennaan jechuudha. Performance sana feedback kennu, training kan barbaachisu yoo ta'e training akka argatu gochuu yoo sirriitti hojjetee performance isaa sirrii ta'e immoo reward gochuu isaan kunniin activity HR hojjetu keessaa isaan hangafaati jechuudha. Biraa encouraging teamwork akka jiru jajjabeessuu qaba. Rewarding employees or compensation badhaasa garaagaraa fringe benefit service garaagaraa hojjettootaaf dhiyeessuu. Counseling employees, yes, psychologically treatment kan barbaada yoo ta'e counseling hojjechuu. Labor relation yookaan hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti hariiroon akka jiraatu relation sana cimsuu. Isaan kun hundi hojii discipline and determination fakkeenyaaf discipline seera itti bulmaata dhaabbata sanaa kabajee kan jiru kan hojjetu yoo ta'e akka hojjetu seera itti bulmaata baasuu fi akkasumas gaggeessuu. Seera san kan hin deemu taanaan gaggeessuu yookaan terminate gochuu
Saalan kunniin hojii HR hangafaati. Thank you very much for your nice attention. This one is the end of chapter 1. Kanaaf chapteriin tokkoffaan kana fakkaataa waa'ee iddoo akka irraa bartan abdii qabna. So hopefully chapterii lammaffaa sadaffaas bifa kanaan itti fufuu dandeenya. Kanaaf komentii yoo qabaattan komentii jalatti nu kaa'uu hin dagatinaa. Kanaaf warri haarawaa taatan immoo chaanalii kanaaf subscribe gochuudhaan viidiyoo akkanaa argachuu ni dandeessu jechuudha yeroo yeroon. Kanaaf subscriptioniin dagatamuu qabu jechuudha. Subscribe gochuun isinirraa eegama jechuudha. So thank you very much for your nice attention.